እና ዶክተር አብይን የሚለየን ቢኖር ምንም ነገር የለም ከሞት በስተቀር ኦዱተኛ jalqabaatiin maatiin Dr. Lammaa Magarsaa hidhamanii jiru jedhame. Anaaf Abiyyi du'arraa kan hafe homaa addaan nun baasu kan jedhan Lammaa Magarsaa amma Abiyyiin ganame maatiin isaa hidhamuun yoo mirkanaa'u xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dhimmicha irratti ergaa jabaa dabarseera. Biltsiginnaan immoo maatii Lammaa Magarsaa hidhuu ilaalchisuun deebii laatteetti. Maatii Lammaa Magarsaa maaliif hidhanii? Gama biltsiginnaatii dhimmicha irratti maaltu jedhame gabaasa bal'aa qopheessineerra. Oduu biraatiin buufata xiyyaaraa Haaroo daandiin qilleensa Itoophiyaa naannoo Bishooftuutti ijaaraa jiruuf maatiin 2,000 ol qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'uufi jedhame. Oromoota bakkichaa buqqaasuuf jiran kana akkam godhuuf deemanii dhimmicha irratti hoogganaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasaw deebii qabu bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin balaa ibiddaa ulfaataa magaalaa Finfinneetti mudateen arraas miidhaa olaanaan dhaqqabe. Balaan ibiddaa kun ji'oota 9 keessatti yeroo 8 caalaa mudachuu isaatii gabaasa bal'aa isarrattis qopheessineerra akka moltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin maatiin Dr. Lammaa Magarsaa hidhamanii jiru jedhame. Anaaf Abiyyi du'arraa kan hafe homaa addaan nun baasu kan jedhan Lammaa Magarsaa amma Abiyyiin ganame maatiin isaa hidhamuun yoo mirkanaa'u xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dhimmicha irratti ergaa jabaa dabarseera. Yeroo Oromoon rakkoo keessa turetti waliin ta'uun garee Oromoo irratti gama meeqaan waraana bante waliin qolachuudhaaf kan tattaafatan Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi Ahmad dhumarratti injifannoo argame hordofee walganuun isaanii ni yaadatama. Bara 2017 Lammaa Magarsaatiif ergamaa kan ture ministeerri muummee ammaa Abiyyi Ahmad bara 2018 Lammaanis baay'ee waan isa amanuuf aangoo silaa isaaf malte dabarsee Abiyyiif laachuun yaadannoo waggaa 7 arraati. Hundaafuu yeroo dhumaatiif bara 2019 kan ganaman Lammaa Magarsaa amma sadarkaa dhumaatiif maatiin isaa hidhamuun dhagahameera. Lammaa Magarsaa ji'oota dura akka hidhamuuf haga Awurooppaatti barbaadamaa akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Odeessa arra baheen immoo hangafa Dr. Lammaa Magarsaa yookaan obboleessi hangafa Dr. Lammaa Magarsaa kan ta'e obbo Darajjee Magarsaa dabalatee maatiiwwan Lammaa Magarsaa hedduun isaanii mana hidhaatti guuramaa jiraachuun ibsameera. Namoota hidhaman keessaa ilmaan eessummaan Dr. Lammaa Magarsaa namoonni 2 jechuunis obbo Adam Fayyisaatii fi obbo Geetuu Tashoomaa akka jiran mirkanaa'eera. Maatiin jumlaan hidhamaa jiran kunneen mana hidhaa godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Jareetti yeroo geeffaman isin maatii Lammaa Magarsaati jedhamuun akka hidhaman ibsameera. Obbo Darajjee Magarsaa ogummaa isaaniitiin bara dheeraadhaaf sadarkaa aanaatti tajaajilaa akka turanii fi ji'a 6 dura immoo akka hojiirra ari'ataman kanaanis qonna qotachuutti akka deebi'an gabaasni arra Horn Conversation baasee ni mirkaneessa. Ji'oota muraasa dura Lammaa Magarsaa bakka jireenya isaanii Awurooppaa Xaaliyaan irraa qabanii biyyatti deebisuudhaaf yaalii mootummaan Itoophiyaa taasise akka hin milkaa'in gabaasuun keenya ni yaadatama. Amma hidhamuun maatii Lammaa Magarsaa kunuu haaloo sana bahuufi jedhame. Lammaa qabu waan dadhabaniif maatii isaatti aarii bahaa jirus jedhame. አንድና አንድ ጓደኛሞች ወንድማማቾች ሆነን ነው እየሰራን ያለን። ምናልባት እኔና ዶክተር አብይን የሚለየን ቢኖር ምንም ነገር የለም ከሞት በስተቀር። dhimma kana ilaalchisuun hayyuun siyaasaa Oromoo guddichi Jawaar Mohammad gama isaatiin namoonni maatii Lammaa Magarsaa ta'an hidhamuu isaanii mirkaneeffachuu ibseera. Akkumaan yeroo hedduu jechaa ture nuti warri siyaasaa keessa jirru walfeeddaguun homaa miti jedha Jawaar Mohammad. Garuu maatii walii kan firummaadhaan ala shoora homaa hin qabne hiraarsuun fafa yookaan daba jedhaniiru. Mee keessattuu maatii Lammaa Magarsaa hiraarsuun maal jedhama? Lammaan maaliif nu dhiisee callisee dhamoo jechuun Jawaar maaliif akka maatii Lammaa hidhamuu biltsiginnaa gaafateera. ንጹህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነገም ቢሆን ሊጠረጥረን አይገባ ቃልም ገባ
Dhimma kana ilaalchisuun gareen biltsiginnaan bobbaafte gurguddoonis deebii laachuu irratti argamu. Namni qondaala badhaadhinaa keessaa tokko ta'ee fi miidiyaa hawaasaa gubbatti dhageettii qabu tokko yaada dhimmicha irratti kenneen maatii Lammaa Magarsaa kan hiineef shaneen ni ajjeefti sodaa jedhuu fi jechuun deebisan. Maatii hayyuu kanaa yoo shaneen ajjeefte mootummaa maqaatu bada waan ta'eef mootummaan dirqama qabu bahachuuf jecha maatii Lammaa of biratti fudhateen deebisaa biltsiginnaati. Dhimmicha ilaalchisuun immoo oofishaalii mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'ee mootummaan federaalaa ammatti deebii laate hin qabu. እኔና ዶክተር አብይን የሚለየን ቢኖር ምንም ነገር የለም ከሞት በስተቀር። Oduu biraatiin buufata xiyyaaraa Haaroo daandiin qilleensa Itoophiyaa naannoo Bishoftuutti ijaaraa jiruuf maatiin 2,000 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uufi jedhame. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gama isaatiin dhimmicha irratti deebii laateen mana jireenyaa ijaarree buqqaatotaaf dabarsinee ni kenninaa jechuun waadaa galeera. Hojii gaggeessaa olaanaan daandichaa obbo Masfiin Xaasaa'u dhimmicha ilaalchisuun deebii arra laataniin daandiin qilleensa Itoophiyaa maatii 2,500 bara dhufu keessa mana jireenyaa ijaaree dabarsee fi kan kennu yoo ta'u ji'uma kana keessa immoo ijaarsi buufata xiyyaaraa kun Bishoftuutti ni eegala jedhaniiru. Buufanni xiyyaaraa guddaan naannoo Bishoftuutti ijaaramu lafa heektaara 3,500 irratti akka ijaaramu kan ibsan hojii gaggeessaa olaanaan daandichaa kun maatiin 2,500 lafa isaanii irraa buqqa'anii bara itti aanu gara bakka jireenya isaaniitti akka geeffaman mirkaneessaniiru. Oomisha qonnaatii fi dhaabbilee daldalaa dabalatee dhaabbileen tajaajila haaromni naannoo sanatti akka ijaaraman obbo Masfiin Xaasaa'u ibsaniiru. Walumaa galatti wanti jireenya namaatiif barbaachisu magaalaan takka bakka buqqaatonni kun galanitti ni ijaaramu jedhan. Ijaarsi buufata xiyyaaraa daandii qilleensa Itoophiyaatiin ijaaramaa jiru kun waggaa 4 keessatti kan xumuramu yoo ta'u buufata xiyyaaraa Afrikaa keessaa guddaa isa jalqaba akka ta'us ibsan. Buufanni xiyyaaraa haaromni kun Finfinnee irraa kiiloomeetira 40 fagaatee kan ijaaramu yoo ta'u waggaatti imaltoota miliyoona 110 kan qabatu akka ta'e hojii gaggeessaan kun mirkaneessaniiru. Ijaarsi kun marsaa lamatti kan raawwatamu ta'as jedhan. Daandiin qilleensa Itoophiyaa buufata xiyyaaraa guddicha lammaffaa maaliif Oromiyaa keessatti ijaaruuf akka filate irratti homaa hin jenne. Buufanni xiyyaaraa amma duraatis handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti ijaarame. Buufanni xiyyaaraa guddaan Afrikaa Bishoftuutti ijaaramu waan gaarii ta'us siyaasa biraa of keessaa qabaachuu akka danda'u ni sodaatamam. Maatiiwwan 2,500 buqqa'an kana dhugumaan akka amma waadaa galan kanatti waan barbaachisu hundanii guutanii fi kan jedhu waan bara 2018 booda ilaalamu taha. Oduu teenyaa xumuraatiin balaa ibiddaa ulfaataa magaalaa Finfinneetti mudateen arraas miidhaa olaanaan dhaqqabe. Balaan ibiddaa kun ji'oota 9 keessatti yeroo 8 caalaa mudachuu isaati. Haaluma kanaan guyyaa arraas magaalaa Finfinnee naannoo Lambaraa jedhamutti ibiddi ulfaataan guyyaa 9 irraa eegalee akka mudate eerameera. Balaa kana ilaalchisee bulchiinsi magaalaa Finfinnee haga ammaatti deebii kennuu baatus namoonni bakkicha jiran balaan kun qabeenya hedduu barbadeessuu himaniiru. Suuqiiwwan yookaan dukkaanonni naannoo sana jiran hedduun barbadaa'aniiru jedhu namoonni bakkicha turan. Magaalaa guddoo biyyattii keessatti balaawwan ibiddaa uumaman irra caalaatti rakkoo teeknikaa elektirikaatiin akka mudatu poolisiin federaalaa amma dura ibsuun ni yaadatama. Balaawwan amma dura deddeebiidhaan yoo uumaman dhagahamaa turaniiru. Poolisiin federaalaa balaawwan amma dura uumaman kana ilaalchisuun qorannoo gaggeesseen sababni rakkoo teeknikaa elektirikii akka ta'e ibsuus miidhamtoonni balaa ibiddaa garuu balaawwan kana mootummaan akka qabsiisetti amanu. Fakkeenyaaf mootummaan bakka wayiitii namoota kaasuu yoo barbaade bakka sana misoomsuudhaaf jedhee namoota biizinasii keessa jiran kallattiidhaan kaasuu waan itti cimuuf callisee ibidda itti qabsiisaa jedhu komattoonni. Balaawwan ibiddaa kana mootummaan akka ofiif qabsiise immoo hin amanu. Hundumaafuu balaan ibiddaa arra sa'aatii 9tti ka'e kun sa'aatii 11:30 irratti akka dhaame AGM odeeffateera. Balaa ibiddaa kana ilaalchisuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee haga oduu tana qindeessinuutti deebii laatee hin qabu. Miidiyaan guddichi magaalatti AMNs dhimmicha irratti gabaasa hojjete hin qabu. Yeroo gaarii.